mada nujabeisa nutil mada nujabeisa so yaron dabare nutil mada nujabeisa nutil mada nujabeisa so yaron dabare Until Zilan Sita Sila umrin kiyan Gordi Katiwaru Gordi Katiwaru Kabai sojiru Gordi Katiwaru Gordi Katiwaru Kabai sojiru Lalabane Sawoni iyane Lalabane Sawoni iyane Nutil mada nujabeisa Nutil mada nujabeisa Kabote shenwe Nutil mada nujabeisa Nutil mada nujabeisa Kabote shenwe Mane Yanne Labane Nirmada Isa Nirmada Isa Oh, Nindabarin Akkam jirtu ilmaan Oromoo nagaa jirtu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayyaa keessanii baga jiraattan. Har'aa as waldaa hawaasa Oromoo community Minnesootaan jira. Sababni as jiruufis namoonni magaalaa lakkuu keessatti Amaanii for Congress, Amaanii Badhaasoo Congressiidhaaf fiigaa jirti. Fiigicha isiin gootu kana wajjin fiiguun Oromoota hundaatu barbaachisummaan isaa wal nama gaafachiisu. Kanaaf jecha anis akka nama tokkootti guyyaa har'aa namoota rakkoo garaagaraa yookiin namoota dookumentii kana guutuu irratti rakkoo qabdanii fi isin rakkisu jiraannaan dookumentii kana isinii guutuudhaaf as jira. Kanaaf hundumti keessanuu warroonni dookumentii kana irratti hirmaachuu barbaadan yookiin namoota waan kana guutuu barbaadan ammarraa warroonni distriiktii af keessa jirtan Ramziidhaa fi Washington County from to highway to 80 irraa kaasee all the way hanga magaalaalee gara 37 of keessatti qaba hanga Bileeniitti dheerata jechuudha. St. Paul irraa kaasee hanga Bileen akkasumas ammootu highway to 80 irraa eegalee hanga Wisconsin daangaa Wisconsin Stillwater both magaalaaleen jidduu kana jiran kaawunii sadi jalatti warroonni argamtan Ramsey County, Washington County dhaa fi akkasumas ammootu St. Paul Park jalatti warroonni argamtan hundumti keessanuu Amaaniidhaaf vote gochuun hojjannee waliin haa fiignuudha. Fiigichi kun fiigicha hunda kennaati malee fiigicha isiin kophaa isii fiigdee waan kana mo'attuu miti. Hawaasni ilmaan ofii yookiin ijoollee ofii hawaasni wajjin dhaabbachuun sagalee sirreessaa wanti jedhu jira. Mee sagaleen sirreessaa yaada jedhu kaastee turtee mee sagaleen sirrii ta'uu isaa naaf barreessaa. Sagalee koo dhageettu sirriitti. Rakkoon sagalee ni jira. Rakkoon sagalee jira taanaaniin zuumitti deebi'a.
rakkoon sagalee sirri jira jedhanii kanaaf galatoomee guddaate warroonni sagaleen isin biraa hin dhagahamne sagalee bilbiluma keessan irra sirreessa jechuudha. Kanaaf Oromoonni keessattuu magaalaa lakkuu keessatti argamtan amma anas asan jira. Namni hanga ammaa foormii kana amaanidhaa fi absentii baalotii kana hin galchine takkaahu ammootu warri hanga ammaa waan kana waraqaa irratti illee mallatteessaniitiin hin galchine ammarraa koottaa I am here at the Oromo Community of Minnesota. Asan jira koottaatii isinii guunnaa warroonni volunteerii asitti argamuu barbaadan illee please koottaa namoonni iddoo kanatti koottaatii waliin haa teennu wajjin haa mari'annu maal goonaa waa hedduullee waliin mari'achuu dandeenya jechuudha. Isaan biroo ammootu namni gareen nama hedduu kan ta'u yeroo ammaan tanaa tokkoon tokkoo manneen jiraattota irra deemuudhaan sagalee amaaniidhaaf dhufaa jira. Dhugaa walitti haa himu. Kanaaf warroonni jirtan ammootu warroonni bakka biraa jirtan takkaahu ammootu warroonni yeroo ammaan tanaa mana keessatti argamtan ammootu koottaa. I'm here at OCM in Kota. Yoo har'a waan sagalee yoo dandeenye namoota garaagaraa kan beeknutti bilbilee dubbisuun barbaachisaadha. Bilbilee dubbisuun barbaachisaadha. Bilbilee itti himuun barbaachisaadha. Votes Oromoodhaaf namni tokko mee waan akkasitti haa himu. Yeroo baay'ee Oromoon wal bira tokkummaa Oromoo jenna. Tokkummaan Oromoodhaa yoo ilma Oromootiif vote kan hin goone maal akkamitti dhufa seetii ta'edha. Ati mana teettee Oromoon Oromoodhaaf vote akka hin goone sagalee kan kee kennuu hin dandeettu taanaan tokkummaa on dream tokkummaa without action has nothing to do with bilisummaa and walabummaa Oromootiif illee jechuudha. Kanaaf Oromoonni mana jirtan kamiyyuu taanaan kanneen naannawa kana keessa jiraatanitti bilbilaa filtee jirtaa jedhaani. Filee jiraa kijiba taanaan mee akkamiin filtee jedhaa gaafadha. Namni tokko kama hin fille jedha. Eenyutu filuu mirga qabaadha. Jala dhageeffadhaa jalata. Namni amaaneedhaaf filannoo amma godhamu kana keessatti filannoo kaawukasii kana keessatti paartii dimokiraatii keessatti akka endorsementii isiin argattu akka paartichi dhibbaa isii wajjin dhaabbatu akka taasisu namni filuu danda'u kamidhaan. Namni Ameerikaa keessa seenee yookiin ammootu Seenpoolii fi naannoo kaawuntii kanneen lamaan Ramzii kaawunii jalaa fi Washington kaawunii jalatti warroonni argamtan magaalaaleen listii keessan maqaan isaanii kaasaatiin turree fi feesbuukii irratti maxxansine kamiyyuu lammii Ameerikaa ta'uus hin barbaachisu. Lammii Ameerikaa ta'uus hin barbaachisu. Lammummaa wayituu hin gaafatu wanti kun. Wanti inni si gaafatu maali? Resident jiraataa iddoo kanaa ta'u viizaa qabatamaan viizaa viizitaraa osoo hin taane hojiidhaan namni biyyana dhufe. Jiraataa ta'eetiin yookiin hayyama biyya kana hojjetuuti yookiin ammootu uf durallee namni green cardii eeggataatiin jirtan lammummaan barbaachisu. Green cardii warri qabu yookiin ka eeggataa jirullee erga viizaan isaa viizaa Ameerikaa keessa jiraatuudhaaf mirga isaa kennisiisu harkaa qabaannaan you can vote. Vootii kana yookiin ammootu sagalee kana irratti hirmaattanii sagalee keessan you have to exercise your right jechuudha. Mirga keessan exercise gochuu dandeettu. Kanaaf mirga keessaniif fayyadama. Hanga har'aa Oromoon jaalannee jibbinellee nuti modern slavery taanee jiraataa jira. Modern slavery jaalannee jibbinellee gabricha ammayyaati. Garaagarummaa wayituu hin qabne. Gabricha ammayyaa maali? Kana godhi yoo jedhanii hin godhe. Dhufne nuti garaagarummaan gabra duriitii fi nu jidduu jiru dhugaa dubbachuudhaaf yoo taate carraa barachuu ni qabna. Yuunivarsiitii barbaanne dandeettii qabeenya seenuu dandeenya. Hojii barbaanne hojjechuu dandeenya. It could be still because namni ofiisaaf fiigee ofiisa qabachuu hin dandeenye ani nama biyya na dhalate yookiin ani wajjin qixa jira jettee dubbachuun kijiba. If you can't practice that. Mirga filamuu fi mirga filachuu hanga har'aa nuti vote godhaa jirra. Hanga har'aa nuti ni filanna malee na filaa jennee hin beeknu. Hawaasni Sumaaleedhaa magaalaa Minnesota keessa jiru hedduu deemee jira. Hawaasaalee baqataa keessaa hawaasa sadarkaa keessattuu East Afrikaa keessaa sadarkaa hedduu sadarkaa gaarii irra kan jiru isa kana. Sadarkaa gaarii irra kan jiru isa kana jechuudha. Uummata sadarkaa gaarii irra jiru kana. All right. Uummata sadarkaa gaarii irra jiru kana namoota sadarkaa bareedaa irra jiru kana bira dhaabbachuu koo hin dandeenye ati ani dhugamatti tokkummaa Oromoo akkamitti vote godhuu dandeenya jette. Eessa jiraatta? Seenpool jiraatta? Linkiin Feesbuukii an amma hire gubbaa irratti poost godheera. Linkiin jechuudha. Linkii mata duree viidiyoo amma hojjetaa jiru kana gadi bu'iiti. Magaalaalee kanneen keessa jiraatta taanaan iddoolee kanneen keessa jiraatta taanaaniin
Linkiilee kanneen gubbatti ol bahiitii linkii sana tuqi. Linkii sana yoo guututte inni nu si gaafata. Tokkoffaa maqaa kan kee si gaafata. Maqaa last name kan kee gaafata. Adreesii kan kee gaafata. Magaalaa fi isteeta keessa jirtu zip koodii si gaafata. Bilbila keetii fi iimeelii qofa galchita. Jalatti gaafiin takka delegate ta'uu barbaadda maal kan jedhu jira. Lamaanuu keessaa filadhu. Yes, delegate ta'uu barbaada. Amaanii bakka bu'ee uf dura walgahii lamaan gaggeeffamutu jira. Walgahii lamaan sana paartii dimokiraatii kana bu'ee sagalee koo hin dhageessa kan jedhu sanni lachuu select goota. Sana booda gadi buutee yes gooteetuma submit gochuu. That's all. Sana wanta ati gootu. Sana wanta ati gootu. Kanaan ala wanti biraa hin jiru. Kanaan ala wanti ati gootu kan biraa hin jiru. Kanaafi an akka nam tokkootti akka ilmi Oromoo tokkotti yeroo ammaan tana I'm here at Oromo Community of Minnesota. Kanaaf namoonni waan kana irratti illee volunteer sa'aatii keessa kennitanii bilbila illee namootatti bilbiltanii namoonni garaagaraa isin beektan akka vote godhaniif barbaaddan koottaa you are invited. Guyyoonni hafe guyyoota muraasa qofa qabna. Har'a 29 boru 30 iftaan 31 Februaarii 1 gama galgalaatti walitti kun cufama. Guyyoota 3 hin caallee gadi qabnaa jechuudha. Guyyoota kanneen keessatti hiriyoota keenya kanneen amma dura vote godhaafi turre hiriyoota keenya ijoollee Somaalee hunda isaaniitti itti himuun barbaachisa. Itti bilbiluun ollaa keessatti bilbilaa. Nama tokko vote goosisaa bee saba biraa irraa. Don't even talk tuumaa waan biraatu dhiisaa bee. Nama tokko nama lama saba biraa irraa yoo vote goosistan waan guddaadha. Nama tokko nama lama. Okay? Kana hojjedha. Kana yoo hojjettan dirqama keessan baatanii jirtanii. Because Oromoon dhugaa dubbachuudhaa fi mirga biyya namaa kana keessatti dirqama isaatti fayyadamee hin beeku. Mirga isaatti fayyadamee hin beeku. Dirqama ni baana. Gibira ni kafallaa. Yeroo isaan vooti nu godhan vootni goonaa fi kanaan ala mootu jenereeshinii biyya na horaa jiru, ijoollee biyya na horaa jirru hamilee itti ta'aatiin hin jiru. Hamilee isaaniif ta'uudhaa fi warra as keessatti dhalate kana jajjabeessuun dirqama ta'a. Amaaneen filannoo kana mo'attee Koongireesii Ameerikaa keessa seenuu jechuun sagaleen kee achi seenuu jechuudha. Wanti Oromoon hin godhin hin jiru bara kana. Garuu hangi dhagahamne xiqqaadha. Almost none jechuu dandeettan. Hangam dhagahamnee jirraa kan jedhu yoo madaalma taate. Kanaaf sagaleen isaanii saboota biraa yoo laalte nama achi keessaa qabanii ulaan keessaa jalaa banamtii nuti achi keessaa nama hin qabne. Kanaaf dirqama Oromoon silaa itti yaadee hirriba dhabee bakka hundattuu jechuudha. Magaalaalee jiran hundarrattuyyuu isteeta jiran hundarrattuyyuu nama ofii qopheessinee nama tokko akka Ameerikaatitti iddoo sana galchuu irratti hojjechuu qabna. Kana gochuun ammoo dirqama keenya waan ta'uufi jabaadha. Jabaadha. Kuni dirqama. Yoo kana langoonni taate jenereeshinii biyya horaa jiru kana dhaabuu wayya. What is the purpose? Yoo har'a waan bu'uura ijoollee kanaaf hin kenne, maatii kanaaf hin kenne, bu'uurri kenna. Hanqinni kenna maalii kan jedha kana beekuu hin dandeenye. Kanaaf keessattuu Oromoon biyya baqaan keessa jiru keessatti wanti salphataa jiruuf nama Oromoodhaaf dubbatu waajjiraalee gurguddaa akkanaa kana keessaa dhabu. Ilmaan Oromoodhaa har'a biyya Yemanii keessatti ibiddaan gubatan ibiddaan gubachuu qofa osoo hin taane iddoo sanarraa buqqaanii gammoojjii keessa facaafaman gammoojjii irraa isaan miilaan deemanii magaalaa Adan galanii magaalaa Adan keessatti UNHCR ulaa isaanii dura taa'uu mirga hin qabdan jedhanii achirraa hiranii galaana cinatti facaasan. Osoo nama jabaa Koongireesii Ameerikaa keessaa Oromoodhaaf qabaannee rakkoon akkasii sun ilmaan Oromoo irra hin ga'u. Biyya Arabaatti ijoolleen Itoophiyaa keessaa baate keessattuu hedduminaan Oromoo ta'an jechuudha. Jiruu biyya isaanii keessa jiraachuu dadhabanii hidhaa fi dararaa biyya isaanii keessa isaan irra ga'uu dadhabanii biyya Arabaa dhaqanii biyya Arabaa keessatti illee akka namaatti osoo hin lakkaa'amne guramanii mana hidhaa keessa jiru. Mana hidhaa keessatti har'a uffataa miti peestaala uffatanii deemu. Peestaala.
garbage pestaalii uffatanii ijoollee jiraatan kana har'a addunyaan nu dhaga'an jirtu. UNHCR ni dhagahee jira Oromoon jedhu jira yoo jenne kijiba. Red Cross Internationaliin kan silaa mirga namaatiif falmatu nu dhagahee jira yoo jenne soba. It's a minimum. The least ilma namaatiif wanti godhamu addunyaa tana irratti. The minimum mirga ilmi namaa addunyaa tana keessa qabu keessa argataa kan jiru seerottan addunyaa bulchan keessa Oromoodha yoo jenne gaafii takka hin qabu. Shakkiin tokko hin jiru. Garuu namoota akkanaa kana fillee iddoo sana yoo galchine I don't care about Minnesota. Ani kana rakkisaa jiru hundaa ol yeroo hangarraa Oromoon kan itti rakkate jechuudha. Even though bu'uura kaa'uu qabnallee yoo jennu sadarkaa addunyaatitti ijoolleen biyya Arabaa hadha maal jedhaa jiran Oromoo maal nucha dhuftanii jedhan. Oromoon wanti hin godhin hin jiru. Waajjira hunda barreessuu, email gochuu, Twitter gochuu, tweet gochuu, nothing. Wanti hin godhin hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu ijoolleen biyya Arabaa hanga barbaachisu ni qabne hangarraa. Hanga barbaachisu akka namaatitti lakkoofame. Ijoolleen mana hidhaa san keessatti dhalatan. Ijoolleen mana hidhaa keessatti dubartii mana hidhaa san keessatti deettee ijoolleen isaanii maal keessa jiran? Mana hidhaa san keessaa daa'imni dhalatee peestaala itti uffisanii yoo peestaala agartu inhuman yeroo agartu kun hundinuu kan salphataa jiru bakkoota gurguddaa biyya tanaa yookiin addunyaa keessatti nama dhabuu keenya. Osoo nama qabaanne neetworkii sanaan bakka hundaayyuu dhaqqabdee ijoollee sanaaf sagalee ta'a. Maal qabna meera? Amma advokeesiin bubuutuun ganna keessatti nuti ijaarree asii achi sochoonu tuni hidhaawu. Uummatuma keenya akka biyya hamilee dhaabbachuudhaan malee gaafilee bu'uuraa Oromoo deebisuu irratti karaa dheeratu nu hafa. Kana gochuudhaaf ammoo karaa dheeraa sana qaxxaamuraan bira gahuudhaaf ammoo nama Oromoo fakkaatu, nama rakkoo kan kee beeku filachuun dirqama sitti ta'a. Namoota kanneen keessaa warra as keessaa bahanii sadarkaa kanarra jiran keessaa har'a amaaneen nama tokko. Dubartiidha karaa bante. Karaa isiin bante kana ammootu ulaa xiqqoo isiin bante kanaan kana booda namni hedduu seenuu danda'a. Kanaaf Oromooleen hiriyoota keessan yookiin michuuwwan keessan namoota keessan baastanii yaamtanii amaaneedhaaf voot gochuun rakkoo Oromoo dhuf dura ganaadha. Hanga Oromoon dachii tanarra jiru rakkoon Oromoo hin dhaabbatu. Kana jala sararraa beeka. Waalaikum salaam. Hanga Oromoon dachii tanarra jiru rakkoon Oromoo hin dhaabbatu. Dhukkubni Oromoo irraa ni ka'a jedhee si eegu. Because it's a long way to go. Hanga namni jiru rakkoon inuma jiraata. Hanga namni jiru. Garuu rakkoo kana xiqqeessuu dandeenya. Rakkoo kana salphisuu dandeenya. Rakkoo kana maal gochuu dandeenya garuu salphisuu ni danda'ama. Rakkoo kana xiqqeessuu ni danda'ama. Kan xiqqeessu namootu takka lama jedhaate jechuudha. Takka amaanee iddoo kana geessuudhaaf haa yaaddu. Lama uf duraaf ammoo jenereeshinii kana boodaan bahan hunda isaanii baasuu haa yaaddu. Galatoomii tashoome guutuu kan keetiif hedduu ulfaadha. Hedduu ulfaadha. Hiriyoota kan keetitti illee hirii namoonni dhuunfaa kana guutuu danda'an. Namoonni dhuunfaa kana guutuu danda'an nama giriin kaardii qabu irraa ol kaasee lammummaa appilaayi godhee jiraate illee lammummaa illee qabaate illee ni danda'a jechuudha. If you have a green card yookiin ammoo viizaa ati biyyana seenteen green cardii qabaachuu miti. Viizaa boru lammii Ameerikaa si godhu yookiin green cardii si kennisiisuu danda'u kamiinuu biyyana seennaan voot gochuu dandeenya. So we need to use our advantage kana fayyadamuu danda'uu qabna. Kanaaf Oromoo jabaadhaa. Namoonni maybe bilbila irraa bu'ee kompiitaraan seenaa. Namoonni naaf bilbiluu barbaadan. Namoonni yaada keessan dhimma kana irratti kennuu barbaadan. Positive yaada ijaarsaa Oromoo ijaaruudhaaf waan malu irratti haa mari'annu. Dirqama keenya haa baanu. Har'a ani waan dirqama koo bahee iddoo kana yoo namni kun seenuu dadhabe amdaan. Wanti ilaalladhu hin jiru an I did my best. Waan narraa eegamu an godhee jira. Garuu hireen sun carraa kanaan darban. Because wal dorgommiin yeroo takkaan samii irra baatullee jiraachuu dhabuu ni danda'a. Bahullee dandeenya. Obama became a president the time he tried to be a president. Obamaan pirezidaantii Ameerikaa akkitti ta'e yaaleeti. Carraaqeeti. Osoo hin carraaqne osoo hin yaalle hawaasa ofii gadi bu'uura irraa kaasee dammaqsee namni kun nama ajaa'ibaati. Haasawni isaa haasawa ajaa'ibaati. Namni filee fi pirezidaantii Ameerikaa ta'e. In the history of America namni dhiiga gurraachaa qabu jechuudha.
Oromoon hangammaa koongiresii keessa hin seenne isteeta keessatti illee jiru. Isteeta keessa jiru. Siitii keessa wanti jiru jiraachuu danda'a. Siitiidhaaf warreen fiigaa jiran. At state level hin jiru. State level. Siitii keessa illee hin jiru. Magaaluma keessattuyyuu hin jiru. Kanaaf jiraachuu kan kee agarsiisuun wal dorgommii tokko keessatti hirmaattee jireenyi kee Oromiyaa xiqqoo jechuu qofa osoo hin taane Oromiyaa xiqqoon sagalee uummata biyyaatiif taatu qofa osoo hin taane bakka jirtutti illee ta'uufiif dubbattu ta'uufiif falmitu jenereeshinii asii horaa jiru kanaaf waan tokko kan buusnu ta'uu qabna. Kanaaf uummanni Oromoodhaa kanneen sagalee hangammaa hin kennin amaaniidhaaf sagalee hin kennin kennaa. Koottaa anis waldaa hawaasa Oromoo koominiitii jirra. Asii koottaa iddoo kanatti namni waan kana kennuu barbaadan voot gochuu barbaadan koottaa onlaayinii guuttan yookiin ammoo mana keessanirraa kan guuttan taanaan liinkii gubbaa irra jiru san go and click the link. Linkii sana click gootanii linkii sana irratti voot gochuu qofa wanti isin irraa eegamu. It's not big deal jechuudha. Waan nama rakkisuu miti. Waan nama rakkisuu miti. Linkichi baay'ee salphaadha. Ammallee linkicha kana piin godhaatiin jira. Piin godhee jira jalatti illee. Linkii kana gara jalaatti illee piin godhee jira. Let's vote. Let's stand with Amani. Amani wajjin haa dhaabbannu. Amani wajjin dhaabbachuu jechuun of bira dhaabbachuu jechuudha. Ofiif voot godhaa jirta. Hadha Amaaniidha. Boru ammoo ilma Oromoo eessaa kan biraa ta'uu danda'a. Dubartii Oromoo kan biraa ta'uu dandeetti. Daktara Oromoo tokko ta'uu danda'a. Dargaggeessa Oromoo kan biraa ta'uu danda'a. Hayyuu Oromoo kan biraa ta'uu danda'a. Oromoo biraa ta'uu danda'a. Akkuma saboonni biraa wal dorgomanii aangoo isaanii malu argatanii hawaasa isaaniitiif tajaajila kennan gaafii hawaasa isaanii adda dureedhaan qabatanii iddoolee barbaachisu dhiyaatan Amaaniinis kana ni gooti. Amaaniin amma dura rakkoo Oromoo hanga Heegiitti deemsisteerti. To the Hague. Okay? Namni rakkoo Oromoo fudhatee hanga Heegiitti dhaqee sagalee uummata kan keetiif kaleessa ta'e har'a mootu muuxannoo kaleessa qabu san not only that election managerii Biden turte. Bideniif election managerii turte. Election manager. Muuxannoo guddaa qabdi. She is well articulate gootee nama dubbachuu danda'u. Talented mucayyoo taateen. Isiidhaan vootuun goonu jechuun kana booda mootuu namoonni nuti voot goonuuf kana booda itti abdannee jiraa yoo kan jennu taate rakkisaadha. Kanaaf Oromoonni magaalaalee listi goone kanneen keessatti argamtan. Hundi keessanuyyuu Amaaniidhaaf voot godha. Amma yoo dhugamatti isinit dhagahama taate yes this is my responsibility. Dirqamni ani qabu kana. Mirga kootitti dirqama koo bahaan tureera waggaa meeqaaf. Namaaf sagalee koo gurguraa ture. You know, we were giving everything for free beeka. For free. Sagalee keenya gurgurachuu hin dandeenye nuti. Kanaaf nutti taphatan beektee kanaaf nun dhageenye. Nurraa hin binne sagalee jarri nasaa argatan. Wanti bilaash argatan tun already maal jechuun rakasa. Who cares about you? They know that during election gadi bahanii akkas goonas hin jedhanii sagalee kan keessirraa ni fudhatu achi booda quba sin qaban. Yeroo ati highway cuftu, yeroo ati qorra keessa hiriira baatu, yeroo ati rooba keessa hiriira baatu, yoo ati hujii hunda dhiistee maatii kan kee dararteetiin gadi baateetiin qorra aduu ho'a gammoojjii dhibbaa fi digirii seelsheesii almost digirii faaraanaayiti 100 olii keessa yeroo nuti dhaabbannu they never said akkam jirtu quba nun qaban. Kanaaf quba qabaachuun barbaachisaadha. Waa lama jechuudha. Dorgommi waan nurraa eegamu hunda goonee resultii dhufu accept gochuu. Free dhufu accept gochuu danda'u qabna. Whatever result comes out, but we need to do our share. Our fair. Dirqama keenya bahuu qabna. Osoo dirqama kan kee hin baane boru ganamaan Oromoo community yookiin ammoo waan akkasii yookiin ammoo waan akkasii hojjedhoo jettee daasii mechanism. You are not going to go anywhere jechuudha. Advantage kana carraa kanatti yoo fayyadamuu kan dandeenye taate bakkeen nuti geenyu jiraachuu hin danda'u. Dhugaa walitti himnu state biyya kanaa keessatti jechuudha. So this is our chance. Carraa keeti kun. Carraa keetitti fayyadamii carraa kana fayyadamuudhaan ammootu waan godhuu qabdu haa goonu. If we do that, if we make sure that we, isa kana successful yoo goon, isa kana irratti hojii hojjechuu qabu hunda yoo hojjenne, dirqama tokkoon tokkoo kennaa yoo baane, kan achi boodaan jiru ammootu Rabbiin itti kadhanna. Warroonni eessa jirutu Amaaniidhaaf voot gochuu danda'a.
magaalaalee kanneen maqaa isinii yaama. Washington County irraa haa eegalu. Afton warri keessa jirtan, Bayport Tampa keessa warri jirtan, Bridgewood Village warri jirtan, Bellwood warri jirtan, Lake Elmo warri jirtan, Lakeland warri jirtan, Lakeland Shores warri jirtan, St. Cross Beach warri jirtan, Landfill warri jirtan, Matomadi warri keessa jiraattan, Newport warri jiraattan, Oakdale warri jiraattan, Oak Park warri jiraattan, Pine Springs keessa warri jiraattan, St. Mary Point magaalaa jedhamu keessa warri jiraattan, akkasumas ammoo St. Paul Park jalatti, St. Paul Park P2, Stillwater Tampa, and West Lakeland keessa warri jiraattan, White Bear keessa warri jiraattan, Woodbury keessa warri jiraattan, akkasumas ammoo Ramsey County jalatti, Arden Hill jala warri jiraattan, Blaine warri keessa jiraattan, Falcon Heights keessa warri jiraattan, Jam Lake keessa warri jiraattan, Laurendale keessa warri jiraattan, Little Canada warri jiraattan, Maplewood warri jiraattan, Mounds View keessa warri jiraattan, New Brighton warri jiraattan, North Oak keessa warri jiraattan, St. Paul keessa warri jiraattan, North St. Paul keessa warri jiraattan, Roseville keessa warri jiraattan, St. Paul keessa warri jiraattan, Shore View keessa warri jiraattan, Spring Lake Park keessa warri jiraattan, Vananias Heights keessa warri jiraattan, White Bear Lake keessa jedhee jira ammallee irra deemee walumaa galatti gara magaalaalee 45 magaalee kana hunda keessatti wal dorgomti. Sagalee keessanii tuffatina seenaa takka qofa isinii himu. Brooklyn Park keessatti gadda namni tokko walgahii tokko irratti argamee namni sun seenaa isaa yogguu himan magaalaadhaaf wal dorgomee sagalee takkaan mo'atan. Nama tokkoon jechuudha. Vootii nama tokkootiin bakka dhabe. Namni tokko vootii takka qofaan isa caalee jechuudha. Think about it. This is how your vote values. Value yookiin gatiin vootii keetii sagalee takka qofaan. Namni tokko, namni Oromoo tokko dubatti osoo nafi voot godhee hiriyoota isaa voot goosisee namoota ollaa isaanii hunda yoo voot goosisne qajeeloti endorsementii dimokiraatii jaalatanii osoo hin taane dirqamanii dhuufan. Nuuf hin kennan taanaan. If they don't endorse us, even though we have a high vote, kana booda eenyu wajjin akka dhaabbattu hin beeknaa jechuudha. Eenyu wajjin akka dhaabbachuu qabnu ilaallannaa jechuudha. Sagalee kan keetii malee ka gurgurattu ati dirqama namni si hidhee paartii kana keessa jirtaa asii baatee paartii biraa seenuu hin dandeettu paartii biraa deeggaruu hin dandeettu wanti jedhamu hin jiru. This is America. Bilchaginnaadhaa miti. Kaasii waliin rakkan. Bilchaginnaa takka miseensa taanaan nama biraatiif voot gochuu hin dandeettu biyya san keessatti. Even osoo mirga illee hin qabne wanti vootuu uleedhaan waan sirraa fudhatamu hin jiru. Asitti ammoo sagaleen kee lakkaa'ama. Sagalee kan kee lakkoofsisi voot godhii uummata Oromootiif dhaabbadhu jabaadhu jedhu siin jedha. Kanaaf namni voot godhuudhaaf deemtan hanga ammaa vootiin godhin hiriyaa keessan maal keessan naaf barreessa. Alkoolii isin gargaara. Namni mana irra deemaa jirullee hedduutu jira. Warri hanga ammaa vootiin godhin vootii kana keessatti hirmaadhaa dirqama keessan baha mirga keessaniif fayyadama. Exercise your right. Exercise your right. Cadhisneetuma taa'uu miti. Cadhisnee jiraachuudhaa miti. Dachii kanarra umriin ati jiraattu gabaabaa. Within a short time that you have, do something good for your community. Anarra yeroo kiyya asirraa bakka iddoo kana wanti taa'uuf namni 20-40 ta'u mana irra deemee sagalee Ameerikaadhaa sagalee Amaaneedhaaf wanti guuraa jiruufi osoo gadi ba'ee hojjetee maallaqa guddaa galcha. Qabsoo biyya keessaa qofa osoo hin taane qabsoo biyya alaa kana keessatti gaggeessinu dirqamaa fi mirga biyya alaa kana keessatti baanu dhiibbaa biyya alaa kana nurratti ga'u we need to dandamachuu danda'uu qabna. Ergamtuu qofa ta'uu hin qabnu. Namaaf filee warra mana galu qofa ta'uu hin qabnu. Warra filee iddoo responsibility fi dirqama kennu beekumsa beeknuun bahu ta'uu danda'uu qabna. Kanaaf Oromoonni magaalaa kana keessa jirtan hundumti keessanuu voot godhaa. Amaaneedhaaf voot godhaa. Liinkii tuqaa wanti isin gootan salphaadha. Wanti waan guddaa nama gaafatuu miti. Sakandii 30 keessatti waan fixxan. Sakandii 30. Please namni sakandii 30 keessatti waan hojjettee sagaleen tantee gatii akka qabnu arguu barbaadda. Sakandii 30tti hojjettee saantimni ati meeggootu hin jiru. Trust me. Within 30 seconds, there is no money that you can make. But within 30 seconds, you can make a difference using your votes. Kana godhaa, kana yoo gootan hedduu dirqama keessan baatanidha. Dirqama keessan bahuun ammoo barbaachisaadha.
jabaadhaa isin jedha. Dirbadha jabeessa osoo yeroo hin dabarre. Guyyoota lama qabnaa, guyyoota lamaan kana keessatti osoo yeroon hin dabarre dirmadha. Dirmadha nu jabeessa, dirmadha nu jabeessa osoo yeroon hin dabarre. Dirmadha nu jabeessa, dirmadha nu jabeessa osoo yeroon hin dabarre. It is now time to vote. Lakki ani deebisee ture situn kaasne Rashid, yoo asin kaasne namaa gochuu hin danda'u. Deebisee jira ammas. Follow godha, yoo follow wara taatan seenuu qaba salphatti. Nuti naa dabarfanne dhaamsa kenna dabarfanne akka booddee isheen ofne akka booddee banne dhaamsa yanne ne lalabanne Oromootun yanne dirmadha nu jabeessa, dirmadha nu jabeessa
Nuun dabarreen madda nu jabeessa asoo yeroo nu jabeessa asoo yeroo ni dabarreen. Akkam jirtu ilmaan Oromoo nu dirmadhaa nu iyyadhaa nu jabeessaa akka seenaan akka yeroon hin dabarre jedhaa nu hooni rabbiin warra jannataa isa haa taasisu seenaan inni dalagee qabsoo kanaaf wanti inni godhe nu wajjin jiraata yoomillee taanaan hin dagatamu nama tokkummaa Oromoo irratti hedduu adda durummaa laqqaba dubbatamu keessaa nu hoon nama tokko. Kanaaf jabaadha Oromoonni waan kana bira tokkummaadhaan dhaabbachuun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni yaada kennitan yaadni keessan I think isin seensisuu hin dandeenye probably zoomiidhaan boodarrallee seenuu dandeenya. Namni gara Oromoo community dhuftanii asitti filuu dandeettan ammoo please koottaa manarrallee namootatu deemaa jira namoota garagaraatti bilbila itti hima sagalee waliif ta'a sagalee keessan kennaa. Mirga keessanitti fayyadamaan dhaamsa kooti. Namni warri na affeer jettan I don't think probably iddoon an jiru kuni sagaleen isaa baay'ee xiqqaa ta'uu danda'a. I mean internetiin isaa laafaa ta'uu danda'a. Ta'aa Oromoo Community Centerii jira. For some reason namoota requestii na gaafattaniif isinii jiraachaa deebisuu isiniif seenuu hin dandeenye. Garuu walumaa galatti waan dirqama keenya durraa eegamu osoo yeroo hin dabarre akkuma nu gogobanaa jedhe akkuma artist nu gogobanaa abbaan keenya jedhe sanatti hundumti kennaa waan durraa eegamu haa hojjennu fayyaa ta'a jabaadhaa inni biraa sirba amma isaa keessatti sirba qabsooti qabsaa'onni Oromoodhaa uummatatti akkaataa isaan itti iyyatan kan agarsiisudha. Kophee qarshii 5 dhabaaf miil kenna boofni iddaa. Osoo boofni miila keenya dhedheene nu bira dhaabbadha wanti jedhu kun ergaa Oromoodhaaf dabarsu waan ta'eef jabaadhaa waliin haa dhaabbannu jedha. Nooraa jenni akkam jirtu. Anuu qofa jira hangammaan namni dhufee bahee jira. Manarra bobba'anii hundi isaaniitu. Kam dhagahami. Okay. Yes. All right, and as jira Aldrich Demi, thank you. That's a good thing. Akkana kuno namni dargaggeessi dhufee kuno hojii isaa bakka ramadamu bakka namni irra hin jirretti bobba'utti jira warroonni mana jirtan hundumti keessanuyyuu bobba'aa carraa kanaan duguseen bakka jirtutti Aldrich namni siif dhufaa jira nama siif dhufsanaan yes walqannamiitii fayyaa ta'a galatoomaa hedduu ulfaadha seenterii irra teenyeetii hawaasa waldaa hawaasa Oromoo community keessa jiran namoonni biraallee dhuftanii bilbila garagaraa namoota beektan asuma teettanii bilbiltanii waliin ta'a jechuudha waliin ta'a haasawaa bilbiltanii namoota sanarraa yoo sagaleen kan vootiin godhin taanaaniin sakandii 30 keessatti taataa gooneefinna sanaafuu uummanni Oromoo hundumti keessan hedduu galatooma jabaadhaa wal biraa dhaabbannu yeroo baay'ee Oromoon yeroo dubbatu Oromoon qabsoo isaatiitti fira biraa hin qabu jedha. Oromoon qabsoo isaa keessatti fira biraa hin qabu jedha. Firri nuti qabnu wal qabna. Wal qabaachuu kennaan bootu yeroo akkanaa kana wal bira dhaabbachuudhaan agarsiisuu danda'uu qabna. Yoo carraa akkanaa kanaa wal bira dhaabbachuu hin dandeenye carraan Oromoon itti tokkummaan Oromoo hawwiin ittiin argamus rakkisaa ta'aa deemaa jechuudha. Kanaaf iddoo kana amaaniin yoo seente ummata Oromootiif sagalee taati, ummata baqataadhaaf sagalee taati, ijoollee kana booda jiraniif modeela taati, fakkeenya guddaa taati. Kanaaf I don't know namni Rashid bakka ati jirtu ta'ee hin beeku and I added you to wise sirraa hin fudhanne yaa amma seente fakkaata. Akkam nagahaa Rashid. Fayyumaa akkam yeroon geesse. Jirra rabbiin galantaa gahuu fayyaadha. Nagaa galata rabbi. Bagasaa meeqaa si jirti? Ani asuma jira almost hanga kana booda illee xiqqaate sa'a 3 takka asuma turaa maybe amma laayivii irraa nan bu'aa laayivii irraa yoo bu'ee bilbilatti seenaa namoota bilbilutti seenaa yookiin abbootu laayivii hojjedhu kana kompiitara deebisee bilbilaan namoota bilbiluu eegalaa namoonni amma dhufanii magaalaa keessa faca'ee jira namni bubba'ee jira ammaaf asuma jiraan hanga sa'aatii yoo xiqqaate sa'a 2 sa'a 3 asuma jiraan ammas
Oke, cuma udah kan. Hayyee nagaan kootu. Yes, Oromoonni biraas kottaa waan biraa hin goonuu namoota naannoo keenya magaalaa keenya keessatti argaman asumarratti inni itti bilbilaa voot gootee jirta. Yoo vootiin godhin kunooti linkiin voot godhi sagalee kee kenni sagalee kan kee gatii sagalee kan keetii beeka. Akka namtichi Brooklyn Park keessa wal dorgome sagalee takkaan kufe sagalee takkaan kufuu hin sheenayin carraan ati qabdu you are so lucky. Namni Oromoodhaa mana kana keessa jiru carraan isin qabdan green cardiidhaan yookiin ammoo viizaadhaan voot gochuu danda'u jechuun kun carraa ajaa'ibaati. This never happened in the history of United States. Carraa United States keessatti jireenya Ameerikaa keessatti waan uumamee hin beeknetu uumamee kanaaf seera kanaaf fayyadamtee mirga kan kee exercise gochuudhaan ijoollee kan keetiif illee hamilee itti kennuuf carraaqiin dhaamsa kooti kottaa hirmaadha. Dirqama keessan baha mirga keessanitti ammoo fayyadama. Kanuma jechuun barbaada ulfaadha galatooma.